namni tokko maal jee suutii dhaquu sadarkaa sodaachuu irra dhahinee jee kun balaadha. Amma dura dubbadheetiin jira. Diinagdeen Itoophiyaa diinagdeen Oromiyaadha. Uummata san tinnisuu hin danda'u. Biyyi suni qabeenya lama qabdi. Qabeenya uumamaa. Dachii bishaan ishii gara tokkotti ofirratti kun ilma namaati. Uummata miliyoona 130 akka Itoophiyaatti akka Oromootti meeqa 50 hin beekne. Diinagdee isaanii miliyoona 30 deeggaruu hin danda'u. Biyyi sun irratti fufuu barbaadu taate uummanni keenya gara fuulduraa jiraatu akka barbaade taate tokko qabeenya uumamaa qabnu dachiif bishaan kana misoomaan cimsuu barbaachisa. Kan lammataa isa human capital the labor humna namaati. Ijoollee lafaa dhuftu tana barsiifnee leenjifnee ogummaa teeknikaa barbaachisaa ekspoort godhuu qabna ilma namaa. Eessatti ekspoort godha beektu? Irra jireessatti Middle East biyyoota Arabaa kanatti. Maaliif diinagdee guddaa qaban humna namaan qaban. Biyyoota Arabaa keessaa immoo biyyi guddoon saffisaan guddachuu deemtu addunyaa kan waggoota 30 keessatti diinagdeen guddaan guddachuu deemu Saawud Arabiyaadha jiran. Wanni biyya deddeebi'uuf umraa qofaaf miti. Biyya qorachaatiin jira, biyya hubachuun barbaada. Maaliif hireen teenya hireen diinagdeedhaa inni guddaan Saawud Arabiyaa wajjin Chaayinaa caalaa Ameerikaa caalaa. Maaliif diinagdee bal'aadha biyyoota Arabaa keessaa ummataanis bal'aan isa. Humna namaa barbaada. Wanni nan barbaadu maal beektanii? Yeroo tiyya amma asitti baalagee wal ajjeeftuu fi wal tumtuu irratti osoo hin ta'in piraana baasuu irratti maaliif waggaa 10 irraa waggaa 5 irraa 10 irraa 15 irraa Saawudiin hojjetaa akkamii barbaaddi? Narsiidha moo injiinara moo amma bar gabara ekspoort godhaa jirra. Maaliif ijoolleen asii deemtu afaan hin beektu. Barnoota teeknikaa jabaas hin qabdu. Akkuma taate mana namaatti. Sanirraa amma mufariyaat faan asii ol ergan kanaa miti kan hin barbaadu. Ijoollee teenya Gibsi agartaniif ijoolleen Ijiptii achi jirtu waan akkam daleetti. Maal waan biraatti waan araba ta'aniif afaan arabaa danda'an barnoota kwaalitii barnoota isaaniitti bareedaadha. Wanni nuti irra fuulleffachuu qabnu ijoollee hireen teessanii ilmaan teessanii Saawudiidhaan walitti hidhaadha. Isin kijibu. Amma meebii miliyoona tokko qabna. Miliyoona 10 achi erguu danda'uu qabna akka warra Banglaadeshitti akka warra Paakistaanitti. Warri biyya kanaa biyya Arabaatti hundi isaanii maandisa. Exactly. Tokko ijoollee tana akka bishaan irra yoo yaatu kana ambaasadar Saawudii sargeetiin ture ministeera isaanii adda addaa argaatiin ture. Ni barbaadan nama biyya keenya. Garuu nama biyya keenya akkam barbaadan. Tokko ka barnoota gaarii qabu, lama ka afaan qabu, sadii fi hunda caalaa kan naamusa qabu. Ijoollee dira gaafa harka isaanitti fiddee ijoollee isaanitti hoggaa wanni isaan bar lolaniif ijoollee isaanitti jabaata gaafa diraqnii fi harka itti dhaqe. Dur maqaan keenya amma kanaan hin ka'u. Amma kanaan ka'u eegalee jira. Wanni maqaan dhaggeeffadhaa Oromoo sirriitti. Wanni amma achi ta'aa jiru kuni hiree ijoollee Oromoo ijoollee Itoophiyaadhaa gara fuulduraa cufaa jira. Mootummaa fi gowwaan waan qabatan dhiisu. Amma kun daatabeesii jiru 15 fixa. Gaafa namni Itoophiyaa irraa dhufu namni Oromoo irraa dhufu nama ajjeesa wal ajjeesa jaame diraga dalaga jaame khalaas ni cufama jechuudha. Wanni islaamu jaara Saawudii wajjin goshee goonu wanjalanyaa keenya nuu qabaa osoo hin taane mindaa keenya nuu dabala ijoollee teenya inshuraansii nuu kennaa. Saratee manaa qofa osoo hin ta'in narsii nurraa fudhaa, doktoroota nurraa fudhaa, injiinaroota nurraa fudhaa. Akka amma abiifaa taphatan kana osoo hin ta'in ijoollee teenya baatii jaaf kolleejii xiqqaa tokko seensanii afaan akka barattu, naamusa akka horattu, aadaa achi akka barattu akkasitti erguu akka qabnu. That what we supposed to do. Keenyaarra waa'ee yaaloltumuu silaa dubbachuu hin qabnu ture jechuudha. Kanaaf wanni Suudii deemu Suudii raafuu hin dandeenyu sinitti hima. Diinagdeen teenyaa fi hireen teenya biyyoota Arabaatiin Suudii, Qatar, Emirates, Kuwait wanni silaa osoo mootummaa qabaanne duriyyee barra duriyyee warri aangoo irra jirtus duriyyee Suudii irra walitti kanaan addaa miti. Osoo namni sirnaa jiraate arra negotiation nuti Kuwait wajjin qabnu, Joordan wajjin qabaachuu qabnu akkaataa nama hanganaa amata nurraa fudhadhaa. Mindaa immoo gadi hin cabsina. Ni beektan Suudii keessatti Itoophiyaan mindaa gadii argatti nama hundaa argatti. Sani kana negotiation godhamuu qabu. Keeniyaan biyya sanii ture. Uummata ajaa'ibaati. Jarman amma namni 250 irraa fudhachuu deemti Jarman. Kataar dhaayitanii eerpoortii akka jiru isaanii jira. Maaliif afaan danda'an naamusa qaban ni dalagan jabaatanii. Yakka kanaa kana keessatti dhagartanii jechuudha. Wanni irra dalaguu qabnu waan akkanaati jara keenya. Shira mootummaan keessa jiru irra keenya takka takkaan. Mootummaan illee jimlaan hin ka'e musinti hima. Eembasii keessa
eenyu hawaan kana dalagu deemu irra geenya. Community keessa Saudi xiqqoo tana dhiisaati Itoophiyaa guddoo Saudi keessa namni keenya ka jiru yoo kan muddate miliyoona tokko lama. Miliyoon 120 keessa maafiyaa 120 guurree gayyaafnee jira. Saudittis namni embasii taa'ee waan kana dalagu jiraannan gaffuunee saaxilla itti gaafatama. Taphni akkanaan jiru. Hunda walirratti jumlaan deemuu barbaadu.